biyyoon anaa nyaatu kaa maal abbaa kiyyaan sii ta'a gaa Sa'idoo ko eessa abbaa kiyyaa sii lixa eessa abbaa kiyya maal abbaa kiyyaan sii ta'a Sa'idoo ko anaa nyaatu haadhoo ki. Haadhoo koo viidiyoo gaafa sanbata guddaa waraabbatteetu miimooriin badee. Anu waanuma saawunaan galle kaadhoo koo ijoollee keenya anaanaaf hin galle bar yaa maariffa kanaa dhugaa si haa cabsu darbatame amaarinyaa dhugaa darbatame si haa cabsu. Maalin jedhee mana anaanaaf addana maal ta'a gaa inan badde Sa'idoo. Yee Sa'idoo. Anaa kee dhugaa rabbii nkassareem dhugaa rabbiin kassaree naa nyaatu haadhoosaa dhugaa rabbii. Yee Sa'idoo dhugaa maal amma yuutuuba lama qabdaati Sa'idoo koo. Yuutuuba maariffaa yuutuuba oromiffaa qabda miti. Ammati beettee yuutuuba maariffaa irratti amaariffaan haasa'aatii gadhiisaa. Yuutuuba oromiffaa irratti immoo oromiffaan haasa'aatii gadhiisaa. Wallaan badaan naga'u dhugaa rabbii anoo bar miimoorii seedhanii. Ani bari viidiyoo kanaan duranni waraabbachaa turetu miimoorii keessaa badeessee malee zalgii Za'idooni salgii godhatee beelloo uffatanii miinjee waammatanii maal jedhanii waraabamanii kaameraanii keessaa badeessee bar salgii godhate bar Za'idoon. Wayaan kana guban qabu bar ana eessan jiraa bannaati shabakaarra sin jiru dhugaa rabbii anoo nama gaafadhu nama tokko qabaan jiru beektanii keessaa waasaappiidhaan nama tokko ni taasa'an jiru ani waasaappiidhaaf telegiraamii naasa'a. Amma nama naasa'an jiru gidduu kana nama naasa'an jiru namaan naasa'u. Nama tokko nagaa osoo hin gaafadhu namni tokko waasaappiin dhuftanii nagaa na gaafattanii telegiraamiin dhuftanii nagaa na gaafattanii iimoon dhuftanii nagaa na gaafattanii achumarraan deebi'a alfalligin barbaadu. Nama tokko barbaadu qophaa kiyya jiraachuu barbaada qophaa kiyya deemuu barbaada hiriyaan barbaadu bakka nama tokko barbaada nama tokko qophaa kiyya barbaada. Ayii ani barnaaf hin galle si galaafatanii edda Sa'idoo kana nyaatu dhugaa si galaafatanii. Ayii amma kana baasee barshee maalin ta'a maajoo xaafiyyuu baree biyyatti nan bifne laalee shunkurtii amma sana muramu kaarotii jedhi goommada raafuuyyuu biradistii lama. Maal tafee joo dhugaa rabbii qophaa'ee akkasitti kunoo dubartoota iyyuu sirbaa turanii iyyuu bar gaafasii viidiyoo isaa keessatti argitaniitti dhugaa rabbii qophiin fakkaatu akkasitti waraabamee miimooriin bade jechuuni. Maali silkiidhaan namni silkiidhaan waraabbateen jiru gaa silkiidhaan ammaa waraabne isa eenyu wabiin faan kun Iyyaasuun faan kun maali silkiidhaan attamitti waraabamne viidiyoon sun dhugaa rabbii. Naannamumti Iyyaasuu waraabame jira deemtee xiqqoo wayimaa waraabe edaasas immoo beektaa Sa'idooni hin dhoowwe natti fakkaata ijoollee kan akka isaanii waraabne maaliif ofiisaatiin dura gadhiifachuu barbaadeetu akka namni waraabne viidiyoo kana hin dhoowwe natti fakkaata. Ayyoona dhugaa garaana nyaate sila dhagee amma ani barii viidiyoo sanarraa waan hin argadhu viidiyoo sana gadhiifadhee waciin amma kana kasaare waciin amma kana baasee. Viidiyoo sana naa kaffala jedhee tan jira jedhe bar kanaafuu dhangalaasee baase bar maal horiitti nafne ana ajjeesu dhugaa rabbii horiitti nafne. Bara naanaaf hin galle man kaleessa beektaasa Sumayyaan gammaddee qofaltuuni. Anoo salgiitu hafeessee malee viidiyoo waraabameense salgii tafee olii gaduun kuramee malee akka viidiyoo waraabame maattan beekan akka qophaa'anii dhaqan maattan beekan uteelatu qabameetu uteela dhowwatanii see baran. Uteela dhowwataniitu ol galchuu diddeen taloonii hunkurteen see bare malee yaa amaarinya koo chiggirina galche dhugaa chiggirina galche anaa kee dhugaa jara keenya egaa kunooti ka maal goona ree dhugaa harka marannee taa'u innu sammuunsaa sirriin ta'u baranaa nyaatu dhugaa rabbi sammuunsaa sirriin ta'u sammuunsaa sirrii miti gaafadheen ture iyyuu silayyuu immoo beektanii gaafadheen ture inaara homaa miti. Rakkoon hin jiru naan jedhe rakkoon hin jiru homaa miti homaa rakkinni hin jiru naan jedhe kan immoo beektanii asirraa lolaa ooluu kana na beeka beekta isan Sumayyaa deeggaruu kanallee na beeku beekta. Anoos akkasii miti kaanneen irratti deeggaru dhugaanoo bakka amma kisaaraa amma kana keessa galan seene kaanoo fuuchuun isaa anaaf gammachuudha rakkoon qabu hafuudhuunni hagaa afuriitti yaa fuudhu of danda'ee jiraata gurbaan sooressa. Waxaatiidhas immoo bari ijoolleedhaa fuudhu ni ilaala bari ija kana deema Sa'idoo ija kana deddeema amma durba bareeddu kana yoo arge biran darbu natti fakkaata maaliif daa'ima ka ijoolleedha bari ijoolleedha ijoollummaatti fuudheetu ijoollummaatti fuudhee akkuma fuudheen immoo ijoollee godhate
malee maal fuula isaarraa beekama bara ijoollummaan safuu namni ijoolleen fuularraa hima bara ijoollummaan kanatu ittiin taphachaa beektanii sallee. Na kanarra nama buusti ijoollummaan dhugaa. Utuu itti sardamee utuu waamee qaddan baafatiin utuu nama viidiyoo seeraan wara xalaata isaatii fi maalummaa isaa utuu addan baafatiin kaameeraa sirreeffatee dhaqeetti kenne deebi'ee dhugaa rabbii. Inkitkit godheen nyaadhe ittiin taloon sun amma. Inkitkit godheen nyaadhe itti bari miimoorii. Edaa viidiyoo sargii waraabamee nyaatteen ta'a. Maali si'a nyaatu isin hin jedhulleeti. Nama yoon si'a bara isa maadha. Wayi bara kaleessa gammadee viidiyoo wayii dalagee ture baraan Sumayyaa gammadee kolfa sumee maan ta'a bishaan nyaachifte dhugara. Kolfaa hin badee. Ana nyaatu dhiigi kiyya nyaatameen kolfaa sume bishaan buufte. Duriyyee taatee dhugaa rabbi duriyyeedha bar Sumayyaan kun. Bar dhumarraan keesseetu akkatti bishaan nyaachifte bar. Laa illaa illallah. Maalootu manneen kisaaree isinitti nimtu akka hiqqidii kana qabdu otuman maaloo isa iddoo koonaa nyaatu haadhoo kee. Ayyaa wayyuu haadhoo koo kanaaf viidiyoo waraabuu didee badee mana ajjeesa. Maala namni garaana nyaate dhugaa. Anu bar sila dhagayeetanii garaana nyaate bar viidiyoo Iyyaasuu dhaggeeffadhee dawwalanii walitti haasa'u beektaa. Dawwalanii walitti haasa'u Iyyaasuu wajjinii garaana nyaate bakka. Fuuchuun kellee haa ta'u. Ani sulmoo Sumayyaa tuun iyyamsiisanii fuudhinii jennaan diddee fuudhatti qurqur jette atis. Hojii keetti la argite cubbuu Sumayyaa si qaba. Sumayyaan tole siin hin jenne Sumayyaan si arrabsaa jirti. Sumayyaan hattuu siin jechaa jirti. Sumayyaan si waqqasaa jirti. Ishee kadhattee habiibtii tiyya ani ilmaan baay'ee horuu barbaada. Ani ilmaan baay'ee godhachuu barbaada jettee sossobattee amalaan dubbiin itti dhaquu dhiiftee ijoollee kun nan guddifadha. An nama of danda'uudha. An nama ofirra darbeeyyuu nama gargaaruudha. Kanaafuu fuuchuun qaba shari'aa keenya nu ajaja jette Sumayyaa iyyamsiifattee fuuteetta ta'e kisaaraan kun hundaan jiru. Bar cubbuwaadha mana hangafaas qabe dhugaa rabbii. Qalbii seetanii sinaati mana hangafaa cubbuu ishee qabe bar isheen amma beektanii amma Sumayyaan kuni sobdee viidiyoo irraa kolfitee taphattee sammuu ishee bashannansiisaa jirti isin biratti hin boo'u namni yoo hin boo'e dhiiraa jettee boossaa naan jedha jettee of qabdi malee isheen amma kaameeraa cufannaan mana keessa maraattee boo'aa olti bar Sumayyaan namni hin argineef bar gubattuudha. Anaa nyaatuu yoo nuqqattee dhugaa gidduu kana. Maalin gubee bar Sayidoon isin gubee. Cubbuu Sumayyaa qabe. Cubbuu Sumayyaas qabe la akkasitti si baasise la. Horii kee akkatti dafqa kee akkatti xuruurfattee baafteetu kisaaraa keessa galtee haadha koo. Maalsi godha ree haadhoo koo maalsi godha. Wayii maajoo gaafa akka ittiin gaafa naa akka ittiin immoo dhiiga ofii immoo la aarte immoo gaafa gammaddeellee nu haa loltu dhiiga ofii akka itti gaddee immoo wanti ta'u immoo garaatu immoo nama jibba dhugaa garaa kun na jibbee immoo na nyaatu haadhosa dhugaa. Maajoo gidduu kana seexanuma wayii nu qabeeraan jireen seexanoota nu madammadaara gidduu kana dhugaa waa malee miti. Achuma abbayi viidiyoo tokko nu waraabi ayyuu wajjinii bakka tokko ta'aati iddoo tokko jirtu miti raamma mana tokkotti galtanii mana tokko jirtu kamma mana tokko keessa jiru. Amma walitti galaniire kamaa dalgiin godhamee ka viidiyoo waraabbii tafe malee amma viidiyoo arguu dhabne malee bara amma isaan mana tokko keessa jiru jechuudha mana tokkotti galanii. Miskiinati yaa wallaahi garaana nyaatti ayyuun sunu bardaa'ima. Ayyimaan ta'a silaa dargiin kee akka ajaa'ibaatti ilaalamuu qabannaanii dhokannaan ta'een ta'a. Maantara kunan badde. Atis Sumayyaatti fokkorta bara. Isin amalaan nama qabattan isin maan namatti fokkortu. Sayidoon isaas amalaan hin qabatu. Sossobattuu dhattee silkiidhaan dhattee keessatti dawwaltee sumee koo libbee koo onnee koo si malee jiraachuu hin danda'u jettuun hidhattee. Maali otuu isheen iyyamsiifatiin fuuteen. Namni haaree waan nama godhu hin beeku garuma fuula duraatti iyyuu of eeggannoo godhaa malee obsa isiniif haa kennu rabbiin kun homaa miti waan naani isin tokko taatanii walitti galuudha kan nu gammachiisu homaa miti kaa waan hundumtiyyuu kan rabbi godhedha waan ta'eef keerumaaf hundumtiyyuu sin homaa yaaddena garuu booddeedhumaaf iyyuu of eeggannoo godhaa.